Faayidaan waloo biyya tokko qaamolee ilaalcha siyaasaa qaban dhimma kaayyoo tokkoof kan walitti qabudha. Kanaan faallaa qaamoleen faayidaa biyya dhuunfaaf oolchuun teessoo argachuuf itti fayyadaman har'as qormaata biyyattiiti. Faayidaan biyyaalessaa kaayyoo dhaabbanneefidha kan jedhan dura taa'aa ABN Dr. Ballataa Mollaa qaamoleen faayidaa biyyaalessaa miidhan siyaasa biyyattii keessatti iddoo argachuu hin qaban jedhu. Faayidaa Itoophiyaa seenaadhaan diina Itoophiyaa ta'anii fi dabarsanii kennuuf qaamni socho'u qooda fudhataa siyaasaa ta'uu qabaa jedhee yaadu. ተደርጎ መወሰድ አለበት ብዬ አላምንም ነኝ። Qormaatilee mudatan keessa darbuun biyya dhaabuun biyya keessaa fi alaati rakkoowwan mudatan dandamachuun injifannoo gurguddoo galmeessisuun biyyatti ibsamtu akka taate hidhi guddichi Abbayyaa agarsiiftuudha jedhu Dr. Ballataan. Abbayyin gaddubanaal. Hidha guddicha Abbayyaa hojjannee xumureera. Abbayyaa akkan hojjetamneef baroottaniif hojiilee garaagaraa hojjetamaniif Itoophiyaan boqonnaa akka dhabduuf gara misoomaatti fuula ishee akka naanneeffanneefis waa'ee Abbayyaa akka hin yaannee fi karaa Ijiptiin hojjetamaa tureera. Ijipti ergama kenniti. Obboleeyyan keenya bitaanis ta'e mirgaan jirani isaaniif galeessaa ta'u osoo hin galiiniif ajandaa kana raawwachiisuun hojiilee baay'ee hojjechaa turan. Boqonnaa dhabaas tureera. Amma garuu hojii hidhichaa xumurameera. Kun nuuf seenaa injifannoo guddaadha. ይሄ አንድ ሂስቶሪክ የሆነ ድል ነው። Karri galaanaas fedha uummata Itoophiyaa maleen shiraan kan dhabneedha jedhan. Itoophiyaaf mirgi karra galaanaa argachuu mirga uumamaa seeraa fi teessuma lafaa ta'us eeran kun nuufis gaabbiidha kaasu. ኢትዮጵያ ተፈጥሮ የሰጣትን ባህር Itoophiyaan qabeenya uumamaan kennamee fi sababa siyaasaa fi shiraan akka dhabdu taateetti. Waggoottan 30 darbaniifis uummanni kennameeraaf qabeenya uumamni nu badhaase karaa siyaasaanis nurraa fudhatameera. Mootummaan akka ajandaatti yoo kaasu baay'ee gammanne. መንግስት ይህን አጀንዳ ሲያነሳው በጣም ከፍ አድርገን ሰለብሬት አድርገናል። Itoophiyaan karra galaanaa bu'uura seeraa tokko malee shiraan akka dhabdu ta'uunsaa miidhaa Itoophiyaanota mararra gaheedhaas jedhu Dr. Ballataan. የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሁንታውን ሳይሰጥ ድምፅ ሳይሰጥ Uummanni Itoophiyaa osoo irratti wal hin gallee fi sagalee hin kenniin karra galaanaa akka dhabu ta'eera. Itoophiyaanonni sagalee irratti hin kennine kanaaf badiin irratti raawwatameera. የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፅ አልሰጠም። ስለዚህ በደል ተፈጽሞበታል። Waqtii sanatti murtoo siyaasaa ija jabinaan murtaa'e waan ta'eef faayidaa biyyaalessaa biyyaas dabarsee kan kenne waan ta'eef dogongora seenaati. Kanaaf Itoophiyaan mirga uumamaa fi seenaan qabdu akka argattuuf haalli mijataa uumamuufii qabaas himaniiru. ABNis gaaffii sirrii biyyattiin qabdu galmaan akka gahuuf kutannoon akka hojjetu dura taa'aan ABN Dr. Ballataa Mollaa dubbataniiru. መደረግ ያለበት መሰራት ያለበት Hojiileen karaa siyaasaanis ta'e karaa biraatiin hojjetamuu qabani hojjetamuun Itoophiyaan abbummaan karra galaanaa ta'uu ishee ragga'uu qaba. ተፈጥሯዊ ባለቤትነቷን ሪክሌም ማድረግ የምችልበት እድል መምጣት አለበት።